san dubbattee ka waliin hidhamtu taate kitaaba bira kaayi hoggaasi dhufe poolisni kitaaba kee mana dhuudee mana hidhaa dhaqi ama tokko lamatti ijoollee meeqa haafizul quraan goote nu gabbaasta no problem saba keetiif dalayte mana barumsaa keessa barsiiste mana hidhaa keessa barsiiste gabbaat galata meeqa nu biraa qabda dhageessima galata meeqa nu biraa qabda hidhaa sodaaf dhiira akka teetii sodaaf saba kee asii dhumatu naan jina mee muniraan dumbaale gees naan jina mee muniraan dusheekoti tuttuuttis naan jina wallahi dhugaa dubbadheetiin bira dabraan ani jibbaa sheekaan qabu ummanni sheekotii keenya kuni wallahi ummataa miti wallahi beekaa dhiifna malee ummataa miti ummanni kun ummataa miti wallahi ummanni kun ummataa miti ummata ijoollee mana hidhaa tana keessa osoo jirtu masgiida jaarraa yaa obboleessa kiyya namni yoo jiraate salaatee rabbi abbadata namni yoo lubbuu jiraate bikkatti salaatu barbaada maalitti salaachifta jinnitti salaachifta namni dhume masgiida tan jaarratta mee eenyu siitti salaata atummaan qoftiin ka lubbuu isaa jabeessu yoo ta'e qofas salaatee imaama sifiitaate ummataas taatee salaatte malee namni dhumu kun namaaf jaaru jirta masgiida kana eenyu siitti salaatu masgiida nu jaarsista miti mee eenyu siitti salaata natti himaati dhugumatti barna dhibdee ummata keenya bee dhugumatti na dhibdeeni haya mee taniin arkutanii agartanii isin ijoollee Suudi Arabiyaa tana keessa hidhaa amata 3 amata 4 tajirtuu jira achi keessa sombi isaanii bishaanee dhiiga tufanii awwaalchan harkatanii baharatti darbaman achi deemtee faarii fuutee biyyee irra garagalchiti badawii tana keessa qabrii nuun harkattu lubbuu namarra masgiida ajjabaadha lubbuu namaa tana guyyaa tokko sagalee taa'ennee isin dadhabnee barbooyse dhuftanii makiinaa nurraa fudhattanii yaatan taratti dhuftanii waa fudhattanii yaatan hogguu xiqqishatu qomtan goofantii bantanii as gubbaratti subhaanallaa istaafirullaadhaan waan nurraa gurgurtan aboo sheeka rabbi sodaadhu gattaayi sheekotii teenya gattattaaluti beekaa isin ciisu jirra wallahi nuti osoo beeynuuti nuti sheekaa afaan hin dhaabbannu aboo sheekaati rabbiin taane sheekaati ilma namaati ni baratte nutis bikka kee kana yoo baranne nu mageenya ammoo kitaabnummaan kee kan miskiina laalin siinjuu kan miskiinatti garaa jabaadhu siinjuu kawaayee dhimma keetii malee dhimma miskiinaan dubbatin siinjuu kun ayaata kami lakkoofsa kamirra jira as bayyinuu himi khutbaa keetiin as bayyinuu himi maal jechuudha walitti dhugaa himumaa dadhabdan oromoo isin hay nuti yeruma fakkeenyaaf walloon ammaan tana sheeka walloo sheeka mamata sadii jira walloo keessa sheekotii meeqaa jira gabbahanii isaanii dubbatu agarre gabbahanii isaanii dubbatu takkaan agarre nuti hogguma rakkoon isaan qabatte hogguma cinqiin isaan qabatte dhageessema bar daqiiqaa takka dhageer masgiinni tokko gaaf tokko naannoo amaanaati ummata naftanyaa kana masgiinni isaanii gubateeti ol ka'anii hidda baasanii allahu akbar masgiinni biyya amaaraa keessaa galata harkateeti oromoon teenya oromoon walloo oromoon muslimaa garaa beelaatiin dhumtu galata dhabdee isin biraa dhiigummaa waliin qabna moo islaamummaa wallaa islaamummaa ta'esan gartee ta isinii wajji nuti ta isinii fi arabaa wajji hallajjaa keessaa nuti kophaa salaatan mana keenya keessatti hin dhaynu masgiidaas duraanu dhalaa masgiidaa dhaqaa jeen jiru hin jennu duraanu mana salaanna nuti duraanu rabbiin mana salaataa je masgiida keessanis hin dhaynu dhageessanii masgiida dhalaa dhaqaa jee hin jiru duraanu mana salaannaa dhiirtii teenya ta'e isin masgiida jaartaniifis mana hidhaa jirti mana hidhaa Suudi Arabiyaa kan tortorta jirti ijoolleen teenya sifaa namarraa baate namni kumaatama nama dhibbaa miti beeku kumaatamaan kala kaawwamutu mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessa jira sabbarree garaa hidhannee dubbannee dubbiin teenya dhagahamuu diddee firraa dhisnee usne walii gallee amma immoo ummata walloo kadhumu jiru kana lubbuu namaa tabahu jirtu tana akkasiin deemtee maallaqa masgiidaa guurta Istiraaliyaa fi Kanaadaa fi Ameerikaa deemtee maallaqa achi guurta dahaba dhadhoorraa guurta dhalarraa dahaba guurta masgiida jaaruufi naqarraa dhalarraa haadhaa baluu dahaba shawaaliyaa kanne haadhaa baluu dahaba mormaa kanne jettee masgiidaan jaartu masgiidaatti jaarsa eenyutti salaata eenyu je natti himaa osoo lubbuun namaa beela jirtu masgiida jaaraa osoo lubbuun namaa rakkachuu jirtu dhukkubsitu masgiida jaaraa eenyu je sijaajaa bita osoo namni qaamaa qullaan deemne sijaajaa bituu eenyu je haragarra salaati lafa xaaraat salaati malee lafa xaaraat salaati malee mana keetti salaati man rakkoo qabu kara qilbaa gara galii bakka jirtuun rabbi abbutu jirta daruurii miti fartii miti osoo namni beela jiru osoo namni dhukkubsatu jiru osoo namni rakkorra jiru masgiida olii gad deemtee shawaaliyaa namarraa guurtee masgiidaan hin jaarin hin feenu hin jaarin
gattaayi nurraa dhimma kee qabadhu gattaayi itti walii galaa Oromoo waan kana dura dhaabbadhaa. Hay maal jechuun nuti tokkoffaa si kabanya lammaffaa diinaan deemta si kabanya si galteema ati imaama keenya sirra laallannee waan dalee nu dalayna hoggaa ati waa huma kitaaba tokkichaa malee waan biraa gargaarsa nuuf hin goone nuti jiruun teenya kitaaba tokkicha irratti rarraanu rabbiin jiru addunyaa fi akhiras gocinaa oobaayee illaa borutu uyyaanu nuti kun ilmaan ilmoo dhalleetiin ilmaan keenya dachii tan irratti dhiibnee nutis akkuma abbaan keessi dhiisee du'etti du'uu yaana ilmaan keenya kana nuti maalirra guddifna eessa nu jiraatan lafa qabnaa illa lafee qabnaa lafee tanarraa hoggaa buqqifne wajjin bikka takka dhumuu yaanu namni nu jalaa hafa kitaaba kee tokkicha kana qabannee hogguu nuti akhiraa deenne ilmaan keenya eessatti nu hafan nurraa gad dhaabbadaa stop ummata ko walitti hin qabnu nuti humaa walitti hin qabnu shawaaliyaa sin kannina aboo beera biyya faranjii jirtan walloo gargaara yataamaa keessan gargaara miskiina gargaara ni dhageessanii miskiina gargaara hoggaa miskiinni keenya daara bahe sijaajaa bitadhaa hogguu miskiinni keenya gara quufe masgida ijaarradhaa osoo tokko asii beela jiru osoo tokko asii lubbu jiru si galtee Allahu akbar shawaaliyaa fidde maal badawummaan akkanaatu gowwummaan akkanaatu maal kitaaba yoo barachuullee baattan yaadaan hin beeytanii natti himaa rabbii raadaala kana maaliif isin uume maaliif isin kalaqe ilmi namaa tokko mataa guddaa akka sheeka qabduu qabdaa baratis mataa guddaa akka darasaan qabduu qabdaa bara namni rasuula faarsu malee kitaaba faarsu malee masgida ijaaru malee oromoon ta'u islaaman ta'u akkaan jiru kan islaaman ta'u qabrii namaan naa kanna jannata namaan naa kanna wal kabanyee waliin jiraanna amantii teenya ni jaalanna eenyu caalaa jaalanna nuti islaama ummata Muhammadii qabrii du'aaf teenya qabrii teenya namni wajjin seenu gartee namni gaditti akhirii munkar nu gargaaru hin jiru namni shakarmooti nu gargaaru hin jiru namni azaaba keessaa baasee jannata keessa nagalchu hin jiru dalagaa tijaa fi anaa walitti hafa kuni hujii tijaa fi anaatu walitti hafaan sheerri tasaatu hin beeku azaaba seenee jannata seenee hujiin inni itti jirtuun gaarii taate fokkottuu taate rabbiin irraa qeebaluu baatte tasaatiifuu waa takka irraa hoguma qabuun qabu silaa akka hujiin isaa qeebalamtee warra jannataa ibsee guyyaa lama noolu addunyaa tanarra du'uu barbaada jannata dhaquudhaaf isinii galteema amantiin osuma jirtu osuma kabajnu osuma jaalannu qabrii teenya gartee osumattiis amannu amantii tana qofa qabadhaa deemaan jenne barakki je rabbiin bar subhaanahu wa ta'ala rabbiin keenya akka je hogguu hujii kaatan akka nama hin duunetti dalagaddaa je hogguu salaataa kaatan akka nama boru du'utti ibaadaa teessan godhaddaa je addunyaa fi akhiraa jiruu fi duniyaa jiruu fi du'aa fi jiru waccinaa oofaddaa je tokkuma qofa tirarraa deemaan jenne kitaaba qofa qabadhaa deemaati hogguu dantaan gara kitaabaa dhuftees ummatuma tuffatta kana achi deebi'aa waa kadhadhaa je laal waliif himna harka walirra qaqqabu eleppaalaa harka walirra qaqqabu masgiidni ijaartanii keessa keessan keessa baasaa jaara nuti hawaasni keenya yataamaa teenya gargaarra miskiina keenya gargaarra masgiida ijaarrattanii ifumaaf itti salaattan namni keenya mana hidhaa keessa dhumu jira namatti salaatuun qabnu nuti masgiida isinitti deemtanii osoo rakkataa keenya dhukkubsataa keenya nuuf hin gargaarre jaartan